Bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya hordofaa kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya ashamaa akkam jirtu. Qophii addaa har'aa keessatti egaa keessummaa addaati kan qabannee dhiyaanne keessummaa addaa har'aa kana maaliif nu dhiyeessine jettanii iyyaafachaa nama turtanidha. Egaa kaan keessanii maqaadhaa itti moggaaftanii kan jirtanii bulloo maaliif callisee gurbaan diiman maaliif hin dhiyaanne kan jedhu nu gaafachaa turtan. Egaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa hundi keessanuu kan eegaa turtanii Jawaar Mahammad. Jawaar Mahammad ana dabalatee egaa waggaa lamaan booda kan karaa iskiriiniitiin wal arguuf deemnu. Egaa Jawaar Mahammad baga nagaadhaan gara OMN'ttis akkasumas warra si eegaa jiruu fi karaa iskiriiniitiin baga dhiyaattee baga nagaan dhuftee anaa dhufuun jedha. Dayyani atii fi daawwattoonni OMN'is baga rabbi lubbuun jiraachisee walitti nu deebisee baga irraa baraartanii as geessanii baga walitti deebi'an jedha. Egaa daawwattoonni baay'een yookiin hordoftoonni baay'een namoonni baay'een maqaadhaas moggaasanii bulloo gurbaa diimaa jechaa turanii keessattuu yeroo mana hidhaa turtan keessatti sirbii bulloon mana hidhaa oolaa kan jedhu yerootti sirbametu ture. Egaa keessattuu bultii 40 yeroo nyaata lagattan sanatti yaaddoo guddaa ture uummata keenya biratti walumaa galatti namoonni dhimma kana hordofaa turan. Mee ka'umsa fi har'aayyuu kan jalqabnu turtiin mana hidhaa attam ture Jawaar Mahammad? Turtiin mana hidhaa gaa duuti biyya wajjiin hirriba akkuma jedhani Oromoo kumaatamootatu hidhame. Kanaaf yeroo namni hedduu yeroo tokkotti hidhame keessatti waan hidhamneef waan addaati jechuu hin dandeenyu. Hiraariif dararaa obbolaan keenya jaallan keenya hedduun keessa dabaraniin waggaa wal bira qabnu kan keenya laafadha. Haa ta'u akkuma hidhamaa hundaatu maatii keetirraa adda baatee bilisummaa socho'uu, bilisummaa dubbachuu, bilisummaa namaa wal arguu sarbamtee taa'uun dhiibbaa guddaa namarraan godha. Haalli nageenyaatii fi haalli biyya keessa turerraa wal qabatee maatiin keenya baay'eedha kan yaaddaa turanii kun nuufis yaaddoo ture. Nama tokkoon gaa hidhaan dhiibbaaf miidhaa nurraan gaheera. Gama biraatiin garuu haala biyyi kun keessa dabre keessattuu wal waraansa biyyattiin tun keessa seente waggaa laallu darii odoo hidhaa keessa jiraachuu baannee nus akkuma warroota biraa gara tokkoon haa taatu gara kaaniin harkifamnee lola kana keessa seennee harka keenya miira keenya maqaa keenya dhiigaan faaluu dandeenya jennee waan yaadnuu fi tarii akkuma namoonni hedduun waggaa dhufanii nu gaafatan keerumaa fi waanuma gaariif rabbii gara hidhaa isin geessee waa jechaa turani. Kanaaf keerumaaf jecha achi turre irratti fakkaata. Harki keenya maqaan keenya fi gochaaf jechi keenya wal waraansa fokkisaa san keessatti hirmaachuu dhabuu isaatiin hidhaa turuun san nu baraareera. Gara tokkoon gaa miidhaa qaba gara kaaniin immoo nullee fayyadeera akkuma faranjiin jettu. Partly it was a blessing in disguise gaa wanni guddaan jala dabarree as geenye jirra. Jaallan keenya hedduun carraa kanan arganne nuyi garuu rabbiif galanni haa ga'u as geenye irra jechuudha. Gaariidha. Keessattuu yeroo bultii 40 nyaata lagattan sanaa namni sodaa guddaa keessa seenetu ture. Murtii hamaa cimaa akkasii akkamitti murteessan kan jedhutu gaafiin kakka'aati ture. Kana mee waan nu yaadachiiftoo jiraate gama biraatiin immoo yeroo mana hidhaa turtan uummatni ofii haamilee ofiitii kan jedhu tokkotu dhagahamaa ture. Haalli uummataas akkam ture? Kana lamaan mee walitti gabaabsitii nutti. Haalli lagannaa nyaataa sun mataa isaatti sagantaa dheeraa fi kitaaba dheeraa kan bahu waan ta'eef gara fuulduraa barreeffamaaniif kan dhiyeessinu ta'a. Haa ta'u garuu yeroo hidhamte tooftaan ati ittiin qabsaa'uu dandeessu, tooftaan ati dhiibbaa ittiin godhuu dandeessu hedduu murtaa'a. Tarkaanfiin ati fudhachuu dandeessu ofirratti
kanarraa kaanee haala biyyi sun itti deemaa jiru akkasumas haalli hidhamtoonni siyaasaa Koloneel Gammachuu ayyaana dabalatee namoonni biraan haalli isaan qabiinsa isaanii yaaddeessaa waan tureef akkasumas immoo biyyattiin filannoo saniin wal qabatee gara hamaatti deemaa akka turte waan hubanneef kanarraa kaanee hamma dandeenyetti dhiibbaa uumuudhaaf jecha kan gara tarkaanfii sanitti seenne gaachi keessatti mootummaa qofa irratti osoo hin ta'in duratti illee dhiibbaa guddaa godhame beela osoo hin ta'in uummanni keenya kallattii hundaa dhufuudhaan dhiibbaa guddaan duratti godhee nageenya keenyaaf waan yaaddaa tureef lagannaa sana akka dhaabnuuf akka malee guyyaa mara dhufee xiqqaa guddaan abbaan amantii abbootiin gadaa warri bifa garaagaraatiin dhufanii dhiibbaa guddaan irratti godhaa turanii haala ulfaataa ture kan dhugaa yoo dubbanne kan nyaata dhabuun humna dhabnee laaffannee caalaa kan maatiin keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan dhufee nutti wayiwaatu dhiibbaa guddaa godhan duraan ga'e haa ta'u gaa sanis irraa annee. Gaarii dhagaa ergammoo mana hidhaatii baatanii ni calliftanii kan jedhudha. Gama tokkoon mootummaatu akka isaan afaan qabatan akka isaan hin dubbanne akeekkachiise kan jedhu jira. Gama biraatiin immoo mana hidhaatti yeroo ba'anii mootummaa wajjiniin walii galuudhaan bahanii kan jedhutu jira. Kanarratti maal jettan? Nuyi egaa tinka namni hedduun hin beeknu fakkaata haalli itti gadhiifamne gara dhuma ji'a muddeet irratti manguddoonni dhufanii mootummaan haal duree tokko malee isin gadhiisuu barbaada. Nuun jaaniin egaa akkas taate nu duris jaalannee of hin hine mootummaan nu hidhe mootummaan yoo nu hidhe hidhamnee teenya yeroo gadhiise immoo baanee uummata keenyatti makamna jenneeni haaluma kanaan torban lama akkas booda deebi'anii nu gallakkisanii. Haal dureen irra kaayame tokko illee hin jiru. Kan callifne fedhii keenyani namni nu dirqisiises hin jiru. Sababni callifneef qabna. Agartee yeroo mana hidhaa keessa turretti waan baay'ee hubanne. Televiziyoona mootummaa laalla turre manni hidhaa Qaallitti televiziyoona qaba hidhamtoonni televiziyoona argatu. Televiziyoona sana waggaa laallu yeroo biyyattii wal waraansaa hamaa keessa seentetti namoonni silaa biyya tasgabbeessuu qaban namoonni silaa nagaa buusuu qaban namoonni silaa balaa waraanni qabu hir'isuu irratti tattaafachuu qaban hayyoonni hogganoonni siyaasaa abbootiin amantii jaarsolii biyyaa warri jettuun bifa baay'ee nama qaaneessuu fi nama suukenneessuun waan lola hammeessaa garii isaanii afaan baafatanii duguggaa sanyii saba tokko irratti yeroo labsaa turanitti baay'ee nutti dhagahame baay'ee qaanuufne turre akka lammii biyya kanaatti. Inumaa baqqala hojii yeroo baay'ee haasofna turre taa'ii osoo hidhaa keessa jiraachuu baanne nullee akkuma jara kanaatitti salphannee waan biyya balleessu dubbanna turre jennee yaadaa turre akkasumas qabsaa'onni gameeyyii ta'anis kaayyoo kaleessa itti gadi ba'aniif kaayyoo kaleessa itti aarsaa meeqa kafalaniif irraanfachuudhaan waan osoo daa'imman kanarratti dhumanii osoo dargaggeessi biyya kanaa lola irratti lola hiikkaa hin qabne irratti dhumuu osoo qabeenyi biyyaa barbadaa'u gadi bayanii yeroo xurumbaa lolaa afuufan argaa turre baay'ee nutti dhagahame inumaahu akkuma reefsu hin jetti rabbi san jalaa nu baraarutti gammachuu qabna turre kanaaf tokko kanatti hedduu traumatize nu godhe jechuu wanni achirratti argaa turre wanni biraa yeroo san immoo hubanne hayyuun biyya kanaa hoggansi biyya kanaa hedduun keenya haasa'u malee wal dhaggeeffachaa akkan turre rakkooleen baay'ee mudatan sun osoo wal dhaggeeffachuun kan jiraatu taate hubannaa waloo uumuun waan danda'amuuf rakkooleen sun tarii hin ga'an jennee waan yaadneef yeroo baanetti wanni dursa kennuufi barbaannu dhaggeeffachuudha kan jedhu. Sababoota biraas qabna wanni jallifneef sababni biraa fakkeenyaaf ummanni keenya waggaa lamaaf olola lolaatiin olola diigii cabsii balleessi barbadeessi jedhuun sammuunsaa weeraraa ture yeroo nuti baane sanitti haga tokko gama mootummaatiin fi gama murnoota biraatiin ololli lolaa lash jedhee haasaan nagayaa dhufaa waan tureef ummanni keenya xiqqoo boqonnaa argatuu qaba nullee itti baanee daran miira isaa jeequun qabnu kaja'uudha jechuudha walii galatti gaa dubbachuurra yeroo hiikamne sanitti anguma ammattis yoo ta'e ummata keenyaafis biyya keenyaafis mataa keenyaafis
tarii dubbachuurra dhaggeeffachuu wayya kan jedhudha. Wanni biraa immoo akkuma beektu yeroo hidhaa keessa teessu odeeffannoo gahaan argattu. Waan maatiin dhufee si himu, waan namni dhufee si gaafatu si himuu fi waan miidiyaa mootummaa irraa dhaggeeffattuun ala odeeffannoo gahaa qaamota garaagaraa irraan argattu. Hir'uudha jechuudha odeeffannoo ati argattu. Odeeffannoo hir'uu irratti hundooftee yaada kennachuuf tarsiimoo baasuufis taatee kallattii qabsiisuuf baay'ee nama rakkisa. Yaadni ati dhiyeessitus falli ati dhiyeessitus kan hir'ate ta'a jechuudha odeeffannoo hir'uu irratti hundaa'ee waan deemuuf. Kanaaf mari'anneetuma akkuma beektu ganoonni keenya kanaafanis yeroo haasaa gabaabaa godhanii alatti bal'inaan haasa'uu irraa of qusachuudhaaf murteessine. Egaa haasa'uu dhabuu keenyan uummanni keenyaa fi biyyi keenyas sabni keenyas hin fayyadame jenneeti kan abdannu. Yeroo tokko tokko callisuunis ergaa guddaadha qaba. Silence can be a strategy sometimes. Kanaaf bifa saniin hordofaa turre. Dubbiin callisuu kun hedduu nama dubbisiisa nan beeka. Mammaasa gaafa ijoollee tokko na yaadachiisa. Yeroo nan ijoollee mammaasa tokko ture mammaasatti wani dhiyaatu. Gurbaatu intala fuudhee warra soddaa waggaa dhaqu. Hiriyoonni maatiin isaa yoo ati waggaa warra soddaa dhaqitu hin dubbatinii wanni as dubbattu hin bushaayaa nama muufachiisaa warra soddaa offeende gootaa hin muufachiiftaa jedhaniini. Kanaaf innis waggaa warra soddaa dhaqu soddaatitu mana jira. Dubbadhu haasa'ii jettiin hin haasa'uudha. Haasa'ii lakkii haasa'ii hin haasa'u maan haasofne lakkii barii warri keenya waggaa warra soddaa dhaqite hin haasa'ii naan jedhanii. Sababni isaas dubbiin ta'een bishooftii warra soddaa muufachiifta hin haasa'in naan jedhanii jennaan lakkeen dubbiin ta'e natti mi'ooftii rabbi jee haasa'ii jetteen lakki sitti hafuun haasa'u jennaan lakki haasa'ii jettee reedhee jettee jedheen egaa haasa'ii jettee jedheeti waggaa gadi ilaalu daa'ima fadhiitoo jedhamtu jedhan bira daa'ima gara boodarra dhalattu ka manatti hafee waggaa ijoolleen tun tiksee jabbii jala deemtu mana taa'ee waan argatu nyaatu kana jira akkuma kiyya kana jechuudha. Warra dulloota jala taa'ee oduu fi waan nyaatu walitti haratu kana jira. Mataan isaatiif garaan isaa baay'ee guddata mucaa xiqqaa waggaa gallaalu. Kanaaf haasa'ii jettee reedhanii erga haasa'ii jettee ilmuma kana akkamitti dandeessee deettee jeen. Kanaaf jaartiin rifattee qaanooftee dhuguma dubbiin ta'een bishoofti afaan narraa qabi jettee ofirraa gadi baafte jedhanii. Haasa'e jettanii erga haasa'e jettanii ni haasa'ina dubbiin teessaniin bishooftu jettanii nu adeemnaa malee. Meegaalee ragaa callisuu kanaan wal qabatee kan biraa kan ka'aati jiru Jawaar Mohaammed fa'aa mootummaa wajjin hojjetaa kan jedhu jira. Dhuguma Jawaar Mohaammed mootummaa wajjin hojjetaa jira. Ani egaa miseensa paartii siyaasaati. Paartii seeraan galmaa'ee biyya kana keessa jiru. Paartii biyya kana keessatti lolli furmaata hin fidu jedhee amanaa ture. Kanallee lallabaa ture. Lola hanqisuudhaaf duula gooneen hidhaadhaaf mudannee ammas taanaan ejjannoon keenya biyya kanaaf lolli biyya mancaasuu diiguu malee bu'aan qabu jennee amanna. Kanarraa kan kaane namni dhaggeeffatu kan jiru taate mootummaa haa taatu riphee lolaa haa taatu lammii warra humnoota biyya alaa haa taatu ka ollaa haa taatu kamii wajjinuu haasa'uudhaaf fedhii qabna. Qaama kamiiyyuu mootummaa si hokkataa taate mootummaa biyya kana bulchuu imaamata isaa irratti adeemsa isaa irratti mormaa turre waan mormaa turreef hidhaa buune. Garuu hogganoota mootummaa kanaanis taatu rakkoo dhuunfaa walirraa qabnu hin jiru. Wanni daangaa lafaa walitti dabarree wallolleen hin jiru waan dhuunfaa hin qabnu. Ilaalcha siyaasaa, ejjennoo siyaasaa, adeemsa siyaasaa fi dantaa saba keenyatti irratti kan wallolle yoo isaan sirraayanii araarri haa bu'u lolli hin barbaachisu biyya kana badii fi kasaaraarraa hanqifnu yoo kan jaan taate waliin haasa'uudhaaf waliin dhiyaachuudhaaf qophiidha. Isaan qofa osoo hin ta'in qaama dhimmina laallata. Biyya kana balaa irra buute kanarraa nan hambisa. Hambisuudhaaf immoo isin wajjin haasa'uun isin wajjin mari'achuun faayidaa qaba jedhee kan dhufu kamiyyuu wajjin haasa'uudhaaf akka paartiittis akka hooggansaattis nuti qophiidha. Bifa kanaan jirra. Haga ammatti garuu mootummaan dhimma kanarratti sirnaan daniin ilaaf ilaameen taa'ee rakkoo biyya kanaa furuudhaaf
fedhii qabatamaa agarsiisee nu gaafatee hin jiru. Gaafa nu gaafatanitti garuu nu yeroo kamiyyuu mootummaan yaada keenya yoo barbaadu taate furmaata qophii yoo ta'u taate dhaggeeffachuudhaaf yaada keenya dhiyeessuudhaaf qophiidha. Wanni nuti hin goone garuu irra deddeebinee hundattuu kan himaa jirru nuti qaama kamiituu taanee rakkoo biyya kanaa hammeessuu irratti dararaa saba kanaaf uummata kanarra gahu hammeessuu irratti qaama kamiyyuu wajjin hin taanu. Jennoon keenya warra of diffeenni gochuun barbaachisaa nutti fakkaatu sirna kaleessaas taate sirna amma jiru keessatti jennoon keenya sirriitti beekama. Murannoon keenya sirriitti beekama. Wanni masakamnuun wanni nu bitu yoo jiraate dantaa fi fedhii uummata keenyaa qofa. Dantaa fi fedhii uummata keenya gara fuulduraa tarkaanfachiisuu irratti abbaa fedhii wajjin hojjechuudhaaf qophii kanarratti konfidensiidha qabna. Jaarmaa cimaa qabna. Hooggansa cimaa qabna. Ilaalcha sirriiti qabna. Ilaalcha jiddu galeessa ta'ee biyyaa fi saba kanaaf ta'u qabna. Kan ammoo kaleessa hoggaa jennu warri nu dhagayin kareessa hoggaa jennu warri tarii mamii qabaatu har'a wanni nu jechaa turre sun qabatamaan waan mul'ateef wanni nuti dhiisaa marii wayya hoggaa jennu lolatti deemamee biyyuun kasaaraa seene jechaa turre warri nu dhaga'uu dhabanii har'a rakkoo kana keessa seenanii arganii jiranii. Kanaaf nuti abbaa fedhe wajjiinu jaarmaa Oromoo haa ta'u kan Oromoo ala haa ta'u abbaa fedhe wajjiinu teenyee mari'annee yaadaan injifannee mo'annee bahuudhaaf gahumsa qabna jennee waan amannuuf abbaa fedhe wajjin gateenye mari'achuudhaaf qophiidha. Mee kanuma wal qabatee dhiyeenya kana gara Keeniyaa Naayiroobiitti imaltee mootummaa bakka bu'oota mootummaa biltsiginnaa garaagaraa wajjiniin akka mari'atamteedha kan dubbatamaati jiru. Kun hammam dhugaadha? Mootummaan biltsiginnaa Finfinnee jira. Anis Finfinneen jira. Mari'achuu akka barbaadu taate Keeniyaa dhaquun hin barbaachisu. Asumatti mari'achuu dandeenya. Keeniyaa kanan dhaqee dhimma dhuunfaatiin wal qabata. Kana atis beeyta. Yeroo achi turetti garuu dippiloomaatonni baay'een jaarmaaleen gargaarsaaf namoomaa biyya kanarratti hojjetan sababa lolaatiin achi godaananii jiranii. Carraa sanitti deemsa sanitti fayyadamee isaan dubbisuu odeeffannoo walitti qabachuu danda'ee jira. Akkuma siin jee hojii bal'aa ji'oota 5-6 eegan beekan hojjedhe uummata keenya ka biyya keessaa ka biyya alaa miidiyaatti baheen dubbatiin malee uummata hedduun dubbisaa ture. Akkasumas dippiloomaatota jaarmaalee gargaarsaa biyya kana keessa jiran mari'achiisuu irratti dhaggeeffachuu irratti hojii bal'aan godhe. Naayiroobii kan hin dhaqe dhimma dhuunfaatiin garuu carraa argadhetti namoota dubbisaan ture. Namoonni tarreeffaman sun tokkolleen achi hin turre. Garuu osoo carraan argame ilmaan Oromoo mooraa garaagaraa keessatti faca'anii jiran kan mootummaa keessas jiran ta'ee kan mootummaa ala jiran carraan argame bilchinni argame obsi jiraatee osoo bakka tokkotti walitti dhufnee caayaa takka jalatti walitti dhufnee rakkoo Oromoof Oromiyaa fi biyya kanaaf naannoo kanaaf furuu irratti waliin mari'achuun osoo danda'amu taate gammachuu isaa hin danda'u. Carraan akkasii argamnaan warra tarree duraa irratti hiriiru keessaa yaani gara fuulduraa carraan sun hin dhufa jeetiin abdii argadha. Oromoonni walitti dhufuu Oromoonni waliin haasa'uu kan jibbu sheexana qofa. Kanaaf ilmaa hawwamuu qaba, hawwatamuu qaba, deeggaramuu qaba, jajjabeeffamuu qaba. Haa ta'u haala amma keessa jirruu fi haala biyya kun keessa jiruun haalli namoonni ilaalcha garaagaraa jaarmee garaagaraa bakkee adda addaa jiran walitti dhufanii mari'achuudhaaf haalli mijoofne gara fuulduraa mijaajeetiin abdii qaba. Ammatti garuu Naayiroobii kan hin dhaqee hojii reefu siin jee dhimma dhuunfaatiin wal qabateeti. Gara fuulduraa Naayiroobiis haa taatu, Finfinnees haa taatu, Minisootaas haa taatu bakka hundattuu ilmaan saba kanaa, ilmaan uummata kanaa kan saba Oromoo qofa osoo hin ta'in ilmaan sabaaf sablammii biyya kanaa walitti dhufanii rakkoo qaban garaagarummaa qaban caayaa takka jalatti sirnaan taligamanii waliin mari'atanii ni furan jeetiin abdii qaba. Kanarratti akka paartiittis akka nama tokkoottis carraaqaa jirra. Jabaanees itti fufna. Gaariidha. Egaa Jawaar Mohaammed ati yeroo ammaa kana miseensa paartiitii kan KFO'ti. Egaa yeroo miseensa ta'anii akka paartii sanaatti socho'utu jira.
bilisaan akka duraa sanatti socho'uun hafuun hin jiru ta'a. Mee yeroo bilisaan kophaa kee sochootu moo yeroo akka paartiitti miseensa paartii taatee sochootu kamtu siif mijataadha? Egaa yeroo aktivistii taatu akka farda ala bulaati. Ala bula beekta. Fardi ala buli ka sakaallaa hin qabne ka lugaama hin qabne bakka barbaade dheedee bakka barbaade bulu. Yeroo aktivistii turre akkas turre. Sun faayidaa mataa isaa qaba. Akka feenes socho'uudhaaf daangeffama tokko maletti sochoonee hojii hojjechuudhaaf nu fayyadee jira. Paartiitti immoo hoggaa seentu akka farda abbaa qabuuti. Lugaamaaf sakaallaa qabda. Dallaa sitti tolfamu jira. Achi keessatti hojjettaa jechuudha. Lachuu bu'aa qaba jechuudha. Kanaaf kan farda ala bulaa sanis ture akka gaariitti itti fayyadamee sabas fayyadayeetii yaada. Boodarra immoo gara paartiitti seenee yeroon gara paartiitti seenu calliseeti miti mataa kiyyaanis hayyootaa fi uummataanis sirriitti mari'adheetini ce'umsoota gammaa godhaman ka 75, 74, 75, 91, 2018 keessatti sabni keenya shoora guddaa taphate warri jijjiirama barbaadu kan saba biraatis shoora guddaa taphate garuu yeroo maraahuu wanni hawwatamee fi wanni yaadame osoo hin taane yeroo ce'umsi karaarraa maqee faayidaan uummataa guutuutti hin eegamne agarra. Maaliif jennee hoggaa laallu yeroo mara wanni agarru humnoonni jijjiirama fiduu barbaadan qophaa'uu dhabuu keessattuu bifa jaarmayaatiin qophaa'uu dhabuu isaaniititu paawar baakii uumamaa yeroo kanatti abbuma itti qophaa'etu bakka san qabataa abbaan itti qophaa'e sun immoo dantaa sabaa osoo hin taane dantaa ofiitiin geggeessuu irratti deemaa jechuudha. Kanarraa ka'uun akka Oromoottis ta'ee akka humnoota biyya kanatti jijjiirama barbaadanitti sirna jijjiiruu qofa irratti osoo hin ta'in sirna bakka buusuu irratti fuulleffachuun baay'ee barbaachisaadha yaada yeroo ga'e. Kanaaf ammoo political party jaarmaya siyaasaa cimaa tokko kan Oromoof Oromiyaa fakkaatu kan hoggansaanis imaammataanis tarsiimoonis gahaa ta'e ijaaruun barbaachisaadha jennee irratti hojjetaa jirra. Yeroo baay'ee zamana Ihaadeegii siyaasatti ammallee wanni akkasii sun bibbiqilaa jira. Injiru dhaabni biraa tokko injiru kan biyya bulchaa danda'u kan bakka bu'uu danda'u injiru. Paartiin kun yoo bu'e hoggansi kun yoo bu'e banna kan bakka bu'uu danda'u injiru jaamanitti dhiyeessu. Wanni kun biyyarra uummata biyyaa irrattis dippiloomaasii irratti illee dhiibbaa qaba. Kana jijjiiruudhaaf jaarmaya cimaa paartii cimaa jaaruu barbaachisaadha jeetiin amanaa. Kanaaf ni gara paartii yaada kiyyatti dhiyaatu kan kaafaa'utti makame aktiviizummaa irraa gara rogeessarraa gara hoggansa siyaasaatti cehuun waan laafaa miti. Haa ta'u garuu kaafaa'uun baay'ee na laaffise. Akkuma beektu hoggansi paartii kanaa Profeesar Mararaa irraa kaasee warra baay'ee hubannaa qabanii warra nama madaqsuudhaaf nama guddisuudhaaf nama simachuudhaaf deemanii lugaama baay'ee sittiin cimsanii lugaama sitti laaffisuu sakaallallee xiqqoomsa irra kaa'uu baay'ee sittiin cimsanii dallaa isaallee hin bal'isanii akkasumas immoo Baqqalaa wajjin hoggaa hidhamtu immoo waan baay'ee agarta. Kanaaf kaafaa'uun akka gaariitti haala naaf mijeesse akka inni ce'umsa sanii ismuuz bifa ta'een godhuuni. Ammatti uumaan jiru natti fakkaata gara siyaasatti waan uummanni guutuutti achi luuccaa jiru natti fakkaata. Gaariidhamee gara biraatti darbina. Waraana kaaba biyyattii keessatti adeemsifamee amma badii guddaa qaqqabsiise kana dursitee mormaati turte. Waraanni badii fida malee kan jedhu mormii guddaa dhageessisaati turte. Amma gaa waraanni inni gara kaabaa sanxinnoo lash jedheeti gara Oromiyaa keessatti waraanni banamee Oromiyaa keessatti waraanni adeemsifamaa jira. Oromiyaas haa ta'u walumaa galatti iddoo biraatti rakkoo uumameeti jiru. Bifa kanaan waraanaan furmaata argamsiisuun ni danda'ama kan jedhutu jira. Gama biraatiin immoo warra kaanitti duullee ebelu balleessinaa kan jedhutu jira. Bifa kanaan waraanni biyya tokkoofis haa ta'u walumaa gala Oromiyaadhaaf furmaata ta'a jetta gama keetiin kan attamitti xiinxalte? Waraanni rakkoo furuu akka hin dandeenye waraanan humni jilbeeffachuu danda'u yookiin immoo cabuu danda'u akka hin jirre waraanan humni olaantummaa isaa ilaalchi olaantummaa isaa
fe'uu danda'u akka hin jirre ragaa biyya biraa yookiin immoo tiyoorii ilaaluu hin qabnu qabatamaan waan agarreedha. Biyya kana keessatti dhaloonni kun sirna mootummaa kanaa keessatti osoo itti wayii waannu, osoo kadhannu, osoo wanni meeqa itti himamu lolatti deemame rakkoo Tigraay wajjin uumame humnaan cabsine jedhamee itti deemame hin milkoofne humnoonni Tigraayis rakkoo garaagarummaa mootummaa federaalaa wajjin qaban humnaan furre jedhanii socho'anii sunis hin milkoofne jechuudha. Kanaaf sadarkaa amma biyyi kun irra jirutti hoggansi biyya kanaa gara adda addaatiin jiru kamiyyuu rakkoo siyaasaa jiru kana humnaan furre yoo kajan taate tarii loluma ofii waggaa lama keessa dabran kanaa'u ni irraanfatan yoo ta'e malee waan seenaatiin miti kaasaa jirru. Waan seenaa waggaa 20 dura yookiin immoo waggaa 30 waggaa 100tiin kaasaa jirru. Waanuma deeggadda ija keenyaan agarre warri immoo lola kana keessa ture qaamaan keessatti hirmaate waan ta'eef dhugatti hoggansi rakkoo biyya kanaa humnaaniin fura jedhee onnee isaarraa amanu waan jiru natti fakkaatu yoo jiraate akka fayyaan qabne qofadha jechuudha. Kanaaf rakkoon biyya kanaa furmaanni isaa lola ta'uu hin danda'u. It's too complicated. Biyyi kun uumama isiitirraa kaasee rakkoolee walirratti qarqabamaa, fe'amaa, dabalaa dhufan keessa waan jirtuuf rakkooleen kun taa'anii yoo carraa mariidhaaf kennamee kan godhamu taate malee hin furamanii. Keessattuu haala amma jirru kanaan biyyi kun loluu hin dandeessu. Biyyi kun this country cannot afford war anymore. Kana namni hubachuu danda'uudha qaba. Sababa lolaatiin diinagdeen biyyattii akka malee daaraa ta'ee jira. Gombisaa jalaan uratee jalaan yaasu ka gubbaa immoo ittiin guutamne sababa lola kanaatiin ka qoqqobbiin adda addaa irra kaa'ame waan ta'eef diinagdeen akka malee kollaapsu godhaa jira, laaffataa deemaa jira. Yoo siyaasa iyyuu ka irraanfannee waa'ee nagaatii fi waa'ee dantaa uummataatu kan irraanfannu taate practically akka biyyaatti itti fufuu hin dandeenyu lolaan. Lola haga ammaa kasaaraa lola haga ammaa nurra gaheewu irraa dandamachuudhaaf gargaarsa faranjii bal'aa fi gargaarsa rabbiitti nu barbaachisa malee mataa keenyaan keessaa bahuu hin dandeenyu jechuudha. Kan kun osoo jiru immoo gara fuulduraa lola itti fufna jedhanii deemuun dogongora guddaadha. Kana hubachuudhaan lolli gama kaabaa gara nagaatti akka deemuuf tarkaanfileen suutallee akka taate ji'oota dabran keessa fudhataman kan jajjabeeffamanii sirriidha. Mootummaan tarkaanfii sirriitti kan fudhate warri TPLF isoo taate tarkaanfii sirriitti kan fudhatanii jajjabeeffamuu qaba. Jajjabeeffamuu qaba qofa osoo hin taane gahaa miti saffisaan gara wal hubannaan lola dhaabuu kun gara furmaata siyaasaa fiduu irratti walii galuu irratti achi ce'uu danda'uudha qaba gama kaamaatiin. Garuu biyya kana lolli kan jiru kaaba qofa miti. Oromiyaa kallattii hedduudhaan Beenishaangul kibba keessa bakka garaagaraatitti ilmaan namaa guyyaarraa harcaati kan jiranii. Waraanni mootummaa fi waraanni humnoota siyaasaa garaagaraa lola guddaa keessa kan jiranii. Kanaaf akkuma kaabatti godhame mootummaan falli kaabatti hin ta'in kibbattis ta'uu hin danda'u jechuudha. Rakkoo kaabatti uumame lolaan furuu yoo dadhabdaate ka kibbaa furuu hin dandeessu. Humni har'a xiqqaa jettuun boru guddateeti kan argamu jechuudha. Duuba deebinee yoo kalaalu taate Oromiyaa yeroo nuti waywaachaa turre waggaa 4 waggaa 3 irraa aanaalee muraasa lixa Oromiyaa ture kan lolli keessa ture har'a godinoota hedduu waliin gahee namoonni miliyonotaan ta'u lakkaa'amu buqqa'ee lafti bal'aan osoo hin qotamin hafee hanqina nyaataa bifa adda addaatiin mudate irratti dabalataan ta'ee jira jechuudha. Kanaaf akkuma kan kaabaa godhe mootummaan gadi taa'ee humnoota Oromiyaa keessas ta'ee naannolee adda addaa keessa socho'an wajjin mari'atee lola dhaabuudhaan gara furmaata waliigalaatitti fidu malee gama lolaatiin deema jechuun mootummaafis biyyaafis saba keenyaafis kan fayyadu ta'ee natti mul'atu. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti rakkinni waraanaa yoo itti fufee rakkina guddaa fidaa biyya ollaatti itti hirmaachisaa kan jedhu dippiloomaasiidhaan kufaatitu dhufaa kan jedhu waa hedduu kaaftee turte too hin hidhamin dura warri si mormanis haa ta'u waa siyaasa ati hordoftu warri morman illee erga hidhamtee booda kaan isaanii ጀዋር ያለው እውነት ነው ጀዋር ናፈቀን ጀዋር ማረን አመጀቹቲ ጋኒ
Kanaaf kan Jawaar jedhe hundumtuu ta'e otoo yeroo sana dhaggeeffanne kan jedhanillee baay'inaan dhaga'amaatu ture. Waan fuulduratti ta'u kana attamitti raaguu dandeesse amma teessee yeroo ilaaltu immoo akkamitti hubatta ilaalta Jawaar? Tarii warra Adabbayyee, warra Sheek Huseenii, warra Sayidaaboo irraa waan hin dhufeef taalaata. Lakkii ani hin raagne itaan irra hin buufanne. Garuu ijoollummaa siyaasa Itoophiyaa tan ilkaan itti cabsanne. San boodas gara Singapoor yeroo deemetti biyyoota Eeshiyaa keessatti. Ijoollummaan wal fakkii biyyoota keenyaatiif biyya keenya biyya sanii ilaalaa ture. Biyyoota akka Sri Lankaa, Maleeshiyaa, Indoneeshiyaa, Kaamboodiyaa hedduu isaanii keessa deemee biyyoonni naannoo sadii kun amma tokko wal waraansa keessaa bahuudhaan gara cehumsa isaanii xumuranii gara diinagdee jiddu galaatti cehaa waan turaniif hedduun faasineetir ta'ee qorachaa ture jechuudha. San booda immoo yeroon gara Ameerikaa deemee yuunivarsiitii yeroon turetti tiyoorii siyaasaa keessattuu comparative politics jennuun akkasumas madda wal dhibbeelee sabootaa, madda sirna abbaa irree, madda lolaa waliigalaa hedduu irratti barnoota gaarii hayyoota ciccimoo jalatti barachaa ture. Kuni waa'ee siyaasaa irratti keessattuu siyaasaa biyya keenya irratti hubannaa gaarii naa kenne. San qofa osoo hin ta'in biyyoota akka Awurooppaa bahaa, akka Yugoslaaviyaa fa'aa, Sooviyeet fa'aa turan keessa deemuudhaan akkaataa biyyoonni sun impaayeroonni sun itti diigamanii fi san booda wal waraansa ta'ee fi san booda riippablikoota uumaman akkasumas immoo fincila kalar revolution jedhamu kan sirna dimokiraasiitti ceesisanis qorachaan ture. Biyya Indiyaattis deemuudhaan akkaataa itti qabsoon nagayaa hojjetaa turee fi sirna federaalizimii isaanii qorachaan ture. Kana hunda immoo yeroon qoradhutti biyya keenyaan walitti qabeetiin ilaalaa ture. Kanaaf waa'ee biyya kanaa kara biyyi kun tarii itti deemuu dandeessu tilmaamuudhaaf hubannaa gaarii kaayadheen ture natti fakkaata. Barnootaanis muuxannoodhaanis hubannaa gaarii waan hin godhadheef kanarratti hundaa'eetiin xiinxala kennaa ture. Xiinxalli sun keessattuu yeroo qabsoo sanitti hedduu nu fayyade. Booda garuu waa lama yaadaa turre. Tokkoffaa sirna Ihaadeegsan dadhabsiifnee harka kennisiifnee jijjiiramatti galchuu ture. San irratti nutti nu milkaa'ee jira. Xiinxaluu san irratti hundaa'uudhaan ammoo cehumsi kun akkaataa itti deemuu qabu irratti yaadota lafa keenya karoora lafa keenyatti ture. Karoora san irraa yoo kan maayinu taate rakkoolee uumamuu danda'an eeraat turre. Keessaanis ifattis gama miidiyaatiin eeraat turre. Akka hiree ta'ee cehumsa san hadiidarra qabsiifnee deemuudhaaf hin dandeenye. Warri immoo cehumsa san hoogganuun akkaataa nu itti hubanneen hin hubanne jechuudha. Kanarraa kaaneeti rakkoo kana keessa kan seenne. Wantoonni an dubbachaa ture sun dhugaa ta'uu isaaniitti an ittiin boonu kanan je'ee ture je'ee ittiin boonu ittiin of jajuun barbaadu dhugaa ittiin hin gadda. Yeroo mana hidhaa turettis ijoolleen ati akkas jechee turtee hunoo kun raawwatameera yeroo jedhan eegan ba'es kilipii adda addaa sooshaal miidiyaa irra deemu hoggaan laalu nan gadda. Akkuma jedhamu nama hoggaa wanni inni dubbatee takka dhugaa taatu yoo argu arrabni kee gurraacha jedhaniiti xooxiffatu yookiin immoo qeequ duri arrabni kiyya gurraacha jedhee yeroo daawwitii keessatti illee ulaalee ture. Arrabni kiyya gurraacha miti. Haa ta'u garuu dhiiroo biyya kana ittiin farrisee saba kana biyya kana uummata kana ittiin farrisee jedhee yeroo itti nadhagamu I regret actually wantoota tokko jechuu isaaniitti dhugaa ta'uu isaaniitti wanni an tilmaame dhugaa ta'uu isaaniitti ittiin boonu ittiin hin gadda dhugatti. I wish wanni an jee osoo ta'uu baate I wish wanni an jee suni faallaa sadii ta'ee biyyattiin tun lola keessa seenuu dhabdee biyyattiin tun gaagama keessa seenuu dhabdee osoon tilmaamni kiyya dhara ta'ee biyyi kun garuu rakkoo kana keessa seenuu baattee karaa nagaa irra kan deemtu taateen irra itti gammada. Ittiin hin boonu ittiin hin gaddaa yeroo baay'ee osoon dubbachuu baadhee tarii ittiin farrisee yeroon itti yaadu jira.
hirmaannaa biyyoota adda addaa waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifame keessa Eertiraa dabalatee hirmaannaa isaan Itoophiyaa keessatti godhan kana mee akkamitti ilaalta? Badii akkamii geessise? Akkamitti xiinxalte keessattuu iddoo mana hidhaatii baate? Egaa biyya kana keessatti wanni haalamuu hin dandeenye biyyoonni hedduu harka galfatanii jiranii. Garuu biyyoonni kun cabsanii nuti hin seenne. Biyyoota kana nuti rakkoo teenya dirree siyaasaa irratti furuu dadhabuudhaan gara dirree waraanaatti dhaquu keenyan biyyoota hedduu gara dhimma keessoo keenyaatti affeerre. Wanni hubatamuu qabu wal waraansi keessattuu biyya hiyyeessa keessatti godhamu osoo hin jaalatin gargaarsa biyya alaa si barbaachisa, ispoonsara biyya alaa si barbaachisa. Maaliif loluudhaafis leecalloo gahaa hin qabdu, meeshaa waraanaas hin qabdu. Kanaaf biyya alaa irratti hirkatta. Kanaaf biyya alaatirraa akkasii gargaaru gaa deemtu ufumaa balbala banattaa jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaan badiin kan jiru kan biyyoota alaa biyya keenya keessa seenaniitii miti. Nutu balleesse, nutu wallolee, nutu waraanatti seennee balbala fooddaa keenya gidaara uree kabaa manaa uree kallattii hundaan qilleensi akka nu keessa seenu goonee humnoota biyya alaa ofitti seensifne. Kuni kana dura amanuun barbaachisaa. It was our fault. It was our own making. Waan namni ana kan beekutti namni yookiin immoo biyyi humnaan daangaa biyya sanaa cabsee seene natti mul'atu. Kabiraa dhiisii gara Suudaanii nama gara Fashagaa dhufanillee yoo taate osoo biyya kana keessa lolli jiraachuu baate bifa saniin dhiibbatanii dhufuun hin jiraatu ture jechuudha. Kanaaf wanni hoggansi biyya kana gamaa gamanaan jiru kamiyyuu amanee fudhachuu qabu. Nutu balbala nutu seensa saaqee ofitti seensisee tokko kana. Lammaffaa wanni hubatamuu qabu yeroo ammaatitti keessattuu yeroo wal waraansi biyya tokko keessatti uumamu akka durii miti. Yeroo durii biyya tokko keessatti wal waraansi kan wal waraanus humnoota hagoodha. Mootummaa fi ribeelolaa lama sadii akkasiin dabru ture. Akkasumas immoo warra kana ka gargaaru external sponsors warri jennuun biyyoota muraasa ture. Yeroo lola qabbanaa maal janka Cold War jedhamu kana blooki malamat ture. Blooki warra lixaa ture kan warra bahaa warra Soobeetii ture. Jaruma lamaan kanas seena ture jechuudha. Ollarraayis biyyi biraa gargaarsa yoo ka kennu taate ajajumaa fi qajeelfama humnoota lamaaniitiin kennaa ture. Amma akkasii miti. Amma waggoota 20-30 dabre kana keessatti biyyoonni hedduu diinagdee jiddu galeessaa argatti ol guddachuu danda'anii jiranii. Kanaarraa kan ka'e humna fedhii hawwii influensii isaanii dhiibbaa isaanii naannoo adda addaa irratti babal'ifachuu dandeettis fedhiis uummataa dhufanii jiranii jechuudha. Kanarraa kan ka'e baay'atee jira. Yeroo biyya tokko keessatti lolli tokko eegalu humni biyya alaa sponsora ta'ee lola deemu kana humnoota adda addaa sponsora ta'ee hirmaachuu barbaaduu fi danda'u hedduu lakkoofsaan dabalaa dhufee jira jechuudha. Kuni maaluma biyya keessatti illee sponsorri alaa akkasuma heddummaataa deemuun biyya keessatti illee entrepreneurs jechuun wanti jennuun warri lola keessatti hirmaatu lakkoofsaa dabalaati kan deemu. Kuni rakkoo uuma. Rakkoon inni uumu maali? Araarsuuf illee loluma sanuu addaan beeku eenyutu lola jettee addaan baafachuuf illee yeroo itti dhufutu jira. Wanni amma fakkeenya Siiriyaanis, Liibiyaanis, Yamanis waggaa 10 boodas gareen tokkos mo'achuu dadhabee yookiin immoo araaramullee dadhabaniif sababa sponsorri biyya alaa kun baay'ataa deemuuf jechuudha. Maaliif humnoonni biyya keessaa ni araaramna osoo kajaan taateewu warri alaa isaan gargaaru sun yoo nayyamin araaramuun baay'ee namatti ulfaata. Xaxama kana keessatti xaxamni kun maal uuma? Adda godha civil war bara kana kan duraatirraa adda godha. Dur haadheeratu waggaa 10 haadheeratu malee yooki mootummaan irra aana yooki humna isaan mormutu irra aana bifa tokkotti biyya fotokofatee biyya biraa jaarrataa yookiin immoo mootummaa jiru garagalchee ka ofii qabataa bifa kanaan deemama. Amma akkasii miti endless civil war keessa seenta. Lola tokkollee tokkommoo anne kan immoo hin caamne keessa seenta jechuudha. Kana gara fuulduraallee bal'inaa irratti mari'annaa kun baay'ee nama yaaddessa. Mana hidhaas yeroo turetti kan hin dubbisaa turee fi kan hin trendii nama addunyaa irratti argaa jirrus kana. Kuni gara biyya keenyatti illee dhufaa jira. Dirsaa isaa duumessi isaa natti mul'ata. Gamanatti dhufaa deemaa jira. Kana hubatanii hayyoonni hoggansi biyya kanaa of eeggannoodhaan deemuun barbaachisaa.
amma carraa qabna hamma tokko gara hoggansa biyya kanaatiin hoggansa adda addaatiin balaan lolaa waan hubatamaa dhufe natti fakkaata. Akkasumas immoo humnoonni sponsor jennuun biyya alaa jiran at least ergan bahee hedduu isaanii dubbisee jira. Wal waraansa itti fufsiisuu irratti hagas mara fedhii akka hin qabnee fi araarri yoo kabuu taate baay'ee akka hin jibbine kan hubachaa jiru. Carraa kanatti fayyadamnee balaa as deemaa jirurraa sabaa fi biyya keenya baraaruun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Garuu lolli Oromiyaa keessa fi bakka adda addaa jiru yoo dhaabatin kan kaabatti yeroo dhaabate kuni furmaata waaraa osoo hin argatin yoo ka deemnu taate yookiin immoo lolli biraa yoo ka eegalu taate daran humnoota amma harka naqatan caalaa humnoota biraas naqachaati kan deemnu. Akkasumas wal dura dhaabbannaan Raashiyaa fi warra lixaa kunis babal'ataa yeroo dhufetti dhiibbaa ji'oopolitikaa nurratti qabaatu qaba. Kun osoo dirsaan kun as hin geenye dafanii mana fi kabachuunii fi caayaa ofii jalatti furmaata barbaadachuun barbaachisaa natti fakkaata. Meegaa furmaata kana argamsiisuudhaa fi naashinaal daayaloog beeraawi mikakkir kan jedhu tokko jalqabneeti jirraa kan jedhu karaa mootummaa biltsiginnaatiin kan dhaga'amaa jiru. Adda bilisummaa Oromootiif immoo KFO'n yeroo dheeraadhaa fi mariin biyyoolessaa kan hunduma hirmaachise ni barbaachisa jedhaati turani. Kan amma biltsiginnaan qopheesse irratti garuu KFO'n hin hirmaannu jedheera kan jedhu komiitu jira gara mootummaatiin. Kanaafi kanamee attamitti ilaalta KFO'n kan mootummaan qopheesse kanarratti hirmaachuu maaliif hin barbaanne naashinaal daayaloog kan jedhamu kun yookiin beeraawi mikakkir kanumti jedhamu kunuyyuu bifa kamiin adeemutu irra jiraata bu'aa qabeessa ta'uudhaaf jetta. Egaa nuti akka KFO'tti marii biyyoolessaa hirmaannuu hin barbaachisuu hin jenne. Mariin biyyoolessaa ajandaa keenya. Ajandaa waggoota kurnaniif KFO'n fi keessattuu Profeesar Mararaan dubbachaa turedha. Akkuma yaadattu furmaanni biyya kanaa yeroo mallas jiru irraa kaasee furmaanni biyya kanaa mariidhaan marii waliigalaatiin mootummaa waloo dhaaburraa dhufa jedhanii kan dubbachaa ture. Yeroo nutis yeroo jijjiiramni kun dhufu kan yaadnee fi karoorfanne marii biyyaalessaa gochuudhaan rakkoolee siyaasaa garaagarummaa siyaasaa humnoota adda addaa jidduu jiran mariidhaan karaa qabsiifnee waliigaltee biyyoolessaa tokko uumna jenneeti kan yaadaa turre. Kanaaf ajandaan marii biyyoolessaa ajandaa keenya. Ajandaa nuti yeroo hedduu dhiibaa turre nurraan fudhatamini. Turtus erga aduun dhi'u kaates taatu mootummaan fudhatee ajandaa ofii godhachuu isaatti itti boonna. Garuu immoo mariin biyyoolessaa akkaataa sirna ittiin deemsifamu qaba. Marii biyyoolessaa waggaa jedhamu sadarkaa lamatti godhama. Tokko waliigalteen siyaasaa gara lolaatti osoo hin seensisin, garaagarummaan siyaasaa lolatti osoo hin seensisin, garaagarummaa san dhimmoota irratti wal dhibdeen jirtu san mariidhaan furuudhaan lola hanqisuu preventive measure kan jennu lola hanqisuudhaaf itti fayyadamuu dandeessa. Tokko immoo kalammataa immoo yoo marii biyyoolessaa godhuu dadhabdee rakkoolee jiran san mariin furuu dadhabdee yookiin yeroo dhabdee hanqattee lolli dhoohee wal waraansi bal'aan erga godhamee booda erga lolli sun dhaabate irraa kaastee tokkoffaa dhimmoonni lolatti nama gareelee geessan sun sirna irratti maratamee furmaata akka argataniif akkasumas immoo miidhaa fi madaan lola keessatti uumame akka qooruu fi akka wal'aanamuuf lola booda marii gootaa jechuudha. Post war reconciliation process kan jennu. Kanaaf mariin biyyoolessaa yookiin lola dura godhama yookiin lola booda godhama. Yookiin wal waraansa dura godhama yookiin wal waraansa booda godhama. Mariin biyyoolessaa wal waraansi osoo geggeeffamaa jiru godhamu hin jiraatu jechuudha. Bu'aas buusuu hin danda'u. Akkuma aadaa keenyatti yoo fudhatte dargaggeessi lama yoo kan wal falaxaa jiraatu taate dura dargaggeessi lamaan sun akka wal dhaanu wal rukutuu dhaabu gootee eega adda qabu waan jedhamu jiraami jidduu seentee eega adda qabde booda gara caayatti fidda malee osoo isaan alatti wal tumaa jiranii wal waraanaa jiranii jaarsi caayaa jala taa'ee isaanii wal tumu alatti dhiise jaarsi caayaa jala taa'ee mari'atu. Dura
dura walitti bu'iinsi sun wal lukutuun sun dhaabatuu danda'udha qabaa jechuudha. Kanaaf akka harduree tokkoffaatti kan keenye mariin biyyaalessaa bu'aa akka buuse yoo kan yaadamu taate lolli dhaabbachuu qaba. Lolli ceasefire kan jennu irra gahamuudha qaba. Kan kaaba biyyattiitti godhame lola dhaabuu yeroo osoo hin taane lola dhaabuu amansiisaa ta'e comprehensive negotiated ceasefire itti cehuu danda'udha qaba. Akkasumas immoo Oromiyaa keessaa fi naannolee biraatitti Beenishaangulis naannoo Gumuzis dabalatee mootummaan humnoota waraanan isaan lolaa jiran wajjin gadi taa'uudhaan walii galtee lola dhaabuu godhee humnoonni lola keessa jiran kuni danqaan seeraatii fi danqaan bifa adda addaa irra jiru irraa ka'ee affeeramuu danda'udha qabanii. Erga isaan dhufanii boodadha malee mana guututti malee mana hir'utti marii godhachuu hin danda'amu. Kanaaf isaan dhufuu qaban kan jedhu al duree kan keenye. Kan lammataa immoo hogganoonni siyaasaa koree hojii raawwachiiftuu keenya keessaa akka Anwaar Saanii kan amma Dirree Dhawaattiidhaa jiru hoogganaa baa'oo hedduu dabalatee hidhaa waan jiraniif isaanis gallakkifamuu qabanii maaliif marii kana keessatti hirmaachuu qabu. Sadaffaan immoo marii biyyaalessaa wanni jedhamu kun naashinaal daayaloog wanni jedhamu kun ijaarsummaa jechuu waan biraatii miti. Yeroo immoo ijaarsummaa caayaa jala teessu sirnaa fi jaarsa dubbii si ilaalu gama hundatu walitti lakkaata malee tokko qofa lakkaa'ee dhufee sirnallee tumee dhufee yoo ka deemu taate suni jaarsummaa ta'uu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf marii biyyaalessaa kana qaamni geggeessu sirni ittiin geggeeffamullee marii irratti hirmaannaa qaamota hundaa irratti hundaa'eeti kan deemu qabu. Haldureelee sadeen kana keenya malee nuti marii biyyaalessaa biyya kanaaf akkaan murteessaadha, akkaan barbaachisaadha jenneeti kan amannu. Lolli dhaabbatee kan hidhaman hiikamee mariisisaan gama hundaan fudhatama qabu yoo kan argamu taate hunda dura kan teessoo sana irratti argamu nuhi. Wanni garuu ergaan dabarsuu barbaadu mariin biyyaalessaa silver bullet akka rasaasa takkitti qawwee keessa jirtu takka dhukaafnaan kan biraan qabaattu. Mariin biyyaalessaa takkittii bannaan sanummoo jalqabarraa bannaan deebitee kalammataa godhachuu hin dandeessu. Kanaafi mootummaanis ta'e warri kun gara kanatti marii fafakkeessaa marii ajandaa xixiqqaa fayyadutti fiiguu mannaa dhugama yoo biyya kanaaf kan yaadan taate dhugama wal waraansi kun lammuu akka hin deebine kan jiru akka dhaabatu yoo ka barbaadu taate dhugama diinagdeen biyya kanaa kufee biyyattiinii fi uummanni keenya rakkoo kana daran hamaa keessa akka hin seene yoo ka barbaadamu taate xiqqoo gadi dhaabbatanii dursi biyya kanaa piraayoritiin biyya kanaa guddaan lola dhaabuu waan taateef lola dhaabuu irratti otoo fuulleffatanii gaariidhan jedha. Gaarii dhagaa walumaa galatti biyyattiin waraananii dinagdeedhanii akkasumas gama hawaasummaatiin rakkoo guddaa keessa akka jirtudha. Jawaar Mohaammed egaa akkuma jedhee warri siyaasatti ooftu jaalatus hin jaalannes warri si hordofaa jirus inni waa'ee tokko hojjetaa furmaata wayiitiin as bahaa jedhameeti egaa kan eegamaati jiru. Mee akka Jawaarittis haa ta'u akka KFO'tti walumaa galatti mee walitti haa qabnu. Rakkoo biyya sana amma mudatee jiru sana keessaa ba'uuf furmaanni maali jettee lafa keessa? Furmaanni nama tokkoo fi jaarmaa tokkoon dhufu hin jiru. Rakkoo kana keessaa kan galche ilaalcha akkasiiti. Furmaanni nama tokkoo fi jaarmaa tokkoon garee tokkoon dhufu hin jiru. Kan qabnu rakkoo walooti. Kan keessa seenne gaagama walooti. Kan keessaa baanus waliin jechuudha. Kanaaf hunda dura rakkoo namni tokko gareen tokko nuuf fura jedhurraa bahuun barbaachisaadha. Rakkoo walootiif furmaata waloo barbaadu irratti fuulleffachuudha qabna. Nuyi egaa akka KFO'tti kan amannu yaadni nuti qabnus kan itti ciccinee deemnus akkuma reefu siin jee hojiin hunda dura lola dhaabuu irratti fuulleffachuu. Lolli dhaabachuu baannan lolli immoo kan dhaabatu mootummaan amma booda biyya kanaaf lolli hin fayyadu. Amma booda lolaan olaantummaa garee tokkos haa taatu sirna garee tokko gad dhaabuun hin danda'amu. Kana booda biyya waloo jaarree yoo kajamu taate marii walootiin jee yookaan amanu taate kanarratti hundaa'ee qaamota qawwee wal lolaa jiru wajjin lola dhaabee qaamota ilaalchaa wal lolaa jiru wajjin immoo gara hunduma keenya gara
tokkotti sassaabamnee kan mari'annoo kataatu taate biyya kanaaf furmaata qaba jenneeti kan amannu. Hamma dandeenyetti akka Jawaarittis akka Kaafaa'ottis biyya kanaaf nagaa, biyya kanaaf tasgabbii, biyya kana qilee ishiin buuteerraa of duuba deebisuudhaaf tattaaffii guddaadha goona. Akkuma inni sila jechaa ture biyyi kun akka otoobisii irraan gadee osoo deemtu qileetti deemtee goommaan lama qilee seenee goommaan lama karaa irratti hafeeti. Waggoota ji'oota 5 dabre kanatti waggoota 4 dabreef karaa dogongoraatirra saffisumaan oofamaa turte. Amma garuu egaa goomman lama qilee seenee boodallee taatu fireenni waan qaban fakkaata. Fireenni qabuun gahaa miti duuba deebisuu barbaachisa. Kanarratti mootummaan qabatamaan murannoodhaan biyyattii qileerraa of duuba deebisuudhaaf tarkaanfii yoo fudhatu taate nuti gahee keenya akka mormituutitti akka lammii biyya kanaatitti waan beeknuun waan dandeenyuun hirmaannee balaa as deemaa jiru rakkoo hagammaa jiru madaa hagammaa jiru wallaanuudhaaf balaa gara as deemaa jiru immoo baraaruudhaaf hanqisuudhaaf shoora keenya taphachuudhaaf qophiidha. Gaariidha gara dhumaatti dhufneera ragaa neefatti interviiyuu goonuu qe'een Oromoo hedduu gubataa qabanni gubataa namni hedduu ajjeefamaa weerara guddaa adeemsifamaa jira. Meegaa gaardhaaf kanumaan haa gabaabsinu garuu otoon hin dubbatin otoon deemuu baadhee kan jettu yaadni jiru yaada qabdoo jiraattee itti da'iitii walumaa galatti uummata Oromoos haa ta'u warra sabaaf sablammoota warra si hordofaa jiran biyya keessas biyya alaatis jiran ergaa qabaattee dhaamsa qabaattee waltajjiin kan keetii Jawaar Mohaammed. Oromiyaanis ta'e Itoophiyaan gaagaama akka yeroo ammaa keessa seente kana seenteen beeytu balaa risk danger amma isii fuuldura jirullee agarteen beeytu kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Uummanni keenya dhumaatii rakkoo buqqa'iinsa amma keessa jiru kana keessa bahuudhaaf hojii guddaadha gaafata. Amma anaaf Baqqalaanis gara biyyoota alaatti deemaa jirra. Biyyoota alaa keessatti uummata keenyaan wal dura teenyee waliin mari'achuudhaaf dhaggeeffachuudhaaf waan nutti mallatee itti himuudhaaf garasitti deemaa jirra. Egaa kan qaamaan agarru qaamaan kan agarre immoo miidiyaadhaan dubbisaa waan dandeenye saba keenyaa fi biyya kanaaf gumaachuudhaaf dhufaa jirra. Gaafilee hafanii fi yaadota hafan immoo waltajjiilee sana irratti bal'inaan kan itti deemnu ta'a. Wanni ani jechuu barbaadu saba keenya galateeffachuuf kan garas deemnu. Sabni kun saba galataati. Uummanni kun uummata galataati. Yeroo hidhaa jirtutti wanni yeroo baay'ee yaaddu kaayyoon ani hidhameef uummanni ani hidhameef na duuba kaayyoo san dhiisee tokkummaa isaa jiigee jiramoo cimee itti fufe kan jedhudha. Uummata keenya guyyaarraa 100 dhufee nu gaafataa ture. Erga baanes bakka eenee walitti cimee jabaatee diyaaspooraan isaa taatu kan biyya keessaa jabaateeti kan agarre kun hedduu nu boonsa. Mana hidhaattis akka laaftutti ilaallu akka hin cinqabne akka qalbii takkaan kitaaba dubbifnuu fi barreessinu nu gargaare. Kanaaf uummata kana galateeffachuu qofa osoo hin ta'in yaaddoo isaa hawwii isaa dhaggeeffachuu barbaanna. Nuyis yaada keenyaa fi karoora keenya akka paartiitti dhiyeessuudhaaf kan sochoonu. Sanirratti gaafileen dabalataa hedduu akka jiraniin yaada. Kan dandeenyu hin deebifna. Kan haqqanne immoo akkuma dur rabbitti kadhanna. Kanaan waa ga'uun jaa galatoomii deene. Hedduu galatoomii atis Jawaar Mohaammed waan dhiyaattee ibsa bal'aa nuu kenniteefi egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya kan gaafataa turtan iyyafataa kan turtan Jawaar Mohaammed wajjiniin turtii bal'aa goone irraa hubannoo guddaa akka argattanii abdii qabna. Gara fuulduraatti egaa ammas deebinee Jawaar Mohaammed isinii dhiyeessinaa jedheen abdii qaba. Waan ammaatti nu wajjin turtaniif hedduu galatooma. Ammaatti kan isin keessumsiisaa ture Dajanee Guutamaatii ogeeyyiitoota teeknikaa wajjiniin ta'uudhaani sagantaaleen OMN biroo itti fufu nagaan nu tura.